Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii isiniin jecha warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawata tanu garaattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya taa'achuun gamanumaan affeerraa kootidha. Warroonni immoo nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha egaa akka har'a baay'ee dhugaa biyya keenya keessatti illee barbaachisoo ta'e. Eelee daabbootidha. Daabboon biyya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Mana namaa hoggaa sochaanu waan baay'ee fuunee deemurra akka aadaa keenyatti daabboo fuunee deemuun baay'ee iddoo guddaa qaba. Inni nafu jechuudha. Waan hin hafne biddeenni biyya keenyatti biddeenni fi daabboon waan odoo hin hambisnaa jennee hafuu hin qabne keessaa qabxii ijoodha. Egaa ka eelee daabboo dhugaa akka bitattanillee egaa ka meeshaan dhugaa baay'ee isinitti argisiisa malee isin jajjabeessu. Warri kara maabiraatii jirtan naannoo magaalatti warra argamtan amma yeroo kam baadiyaa keessattuu amma maabiraatiin galee jira biyya keenyallee hagasmara baadiyaa fagoo yoo ta'e malee namni hagasmara maabiraatii rakkachaa hin jiru. Eelee hundumaa ol eelee daabboo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Ani beeku garuu ani akka kiyyatti yoo tulfaate ta'e eelee kobotaan daabboo kobotaan tolchu baay'een ittiin rakkachaa jira jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Ani immoo qoxaarii mataa kiyyaan galfanne. Egaa kan manni kee mana addeessatiidha. Qoxaarii mataa kiyyaa nuuf hin kennamne. Garuu magaalaa keessa magaalaa jiddu galeessa ta'e jechuudha naannoon ani jiru kuni. Booda kan magaalaa guddaadha. Magaalaa jiddu galeessa jechuun waan xiqqaa miti. Nu bira taabbeellaan dhaabatee jira jechuudha magaalaadhaaf. Kanaafuyyuu hagasitti maabiraatiin nuti warra ollaatti irraa furannee too jirra haga mana 5 nuuf hin galle jechuudha kan jiru. Naannoo kiyya haga mana 5 maabiraatiin nuuf hin galle. Kanarraa kan ka'e malee qaataan bitadha. Dhugaa dubbachuufan daabboo ganaa nan tolcha hoggaan jedhe waa'ee kobotaatti natti mul'ata. Ganaa aarsitee ganaa kaan godhuun kana jedhu ijoolleen hojii nama tuffatuu miti. Garuu yeroo keessa jalaa furata. Kana yoo ta'e hoo maabiraatiin qofti haa jiraatu. Maabiraatiin qofti bakka yeroo maabiraatiin argametti keessattuyyuu lafa halkanii maabiraatiin hin jira. Itti daffaatee bakka oduma homaatti rakkatiin sakandii kee fi daqiiqaa kee bichaa qabattee daabboo kee tolfatta. Garuu dhugaan isin hin jedha amma maal ta'a daabboon gaafa nan tolcha jettu egaa kaa warri daabboon tolchin hin jiru shamarran taatanii to'i ganaa irratti deemtee tolchiteet irratti xafaxafteet irratti ol bukeessiteet indagana gubbaarran kobota daraddartee jalaanillee kobota daraddartee jalaan itti bobeessitee gubbaarran illee itti bobeessita. Kara lachinuyyuu boba'aa jechuudha dhugaa achi keessatti affeelamtee akkuma daabboo sun affeelamee bilchaatu atillee daabboo san tolchuu affeelamte jechuudha. Bakka kanarraa kan ka'e kun yoo salphumatti osoo ittiin dafqin osoo wanni hin maaliif yeroo keetillee sii qoxxaba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka gootaa sakkaate sanitti sakkaate haga inni uutati waan hojjettu ni hojjetta dubartiidha ka. Dubartiin baay'ee yeroon ishiin ga'u hoo akka koo ta'e jechuudha. Kanaafuu eeleen daabboo kun baay'ee barbaachisaadhallee baay'ee murteessallee. Dubartoota biyya keenya maal ta'a hoo jettan gaafa warroonni eelee daabboo qaban gaafa gaafattu baay'ee akka abbadu akka ati waa'ee meeshaalee kana irraa hin beekneefaa fakkeessu jechuudha. Dubartoonni biyya keessa jiran keessattuu xiqqoo yeroo tokko faaraa si godhachuu ni barbaadu. Kanaafuyyuu ijoollee mana keenya keessa hoggaa taa'ee nama hin miidhu. Dhugaa ani waan biraati miti maabiraatum osoo as naa ga'e jedhee baay'een guggutii qaba. Egaa nuu gaa'edheen abdii qabaa isiniin jedha. Maaliif maabiraatiin itti fayyadamu paawurii sirriitti hin qabu. Istoofii garuu naaf kaasa. Kanarraa kan hafe daabboo minaamina hin tolcha jedhee too yaadu jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Ni jira nu biratti meeshaan kun eessa hoggaa jirtan Turkiidha. Meeshaalee Turkiiti. Elektirooniksiin baay'ee baxaamitti baay'ee mirxii kan ta'edha jechuudha. Eeleen kuni daabboodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Gatiin isaa meeqanaan jechuu dandeessan. Ijoollee yeroo baay'ee waraqaa tanaan argisiisaa jiranii wanni gubbaarratti jechuudha. Viidiyoo kiyya gubbaarratti warroonni hordoftan hin jira achi gubbaarratti hin argattu. Ani risiitiin bita. Risiitiin pooyintii qaba ijoollee. Wanni beekuu qabda yeroo baay'ee dubbadheetoo jira. Amanamummaadhaaf malee amanamummaa anaa boqonnaa amanamummaa akkasuma abbaa sunillee hin boqatas kana ta'a isin jedhu waraqata irra jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaafidha malee gatii isaa akkatti kaashii hoggaa kaffaltanii 12,500 yoo karakkartan 12,000 bituu dandeessan jechuudha. 500 irraa ni bu'u jedhee tayyaada akka kootittiidhaan isinitti maal. Garuu kara wanni itti kara
baantii baasuutitti gaafa deebinu 13,000 fi 700 ta'a. 13,000 fi 700 ta'a. Gaaf eeleen kun bituun jechuudha. Gaafa waraqaadhaan bitan. Kanan isinitti himaa viidiyoo kanarraa hin barattan jedheen abdii qaba. Maaliif waraqaan hoggaa bahu poointii wayitiitu dabala. Gaafa waraqata malee bahu immoo qarshiin isaa 12,500dha. Kana 500 kana karakkaraa keessa ni bu'a. Kanumaadha isiniin jedha. Meeshaan garuu meeshaan ismaartidha. Meeshaa Turkiiti. Meeshichi kuni baay'ee tokko gaariidha. Dhugaan isiniin jedha. Warroonni bitachuu barbaadda. Warroonni ijoolleen baay'inaan kaa'ama yeroo kana keessa namni mana ni ijaarran hin jiru. Namni mana ijaarrate immoo maabiraatii namni dhabu hin jiru. Eeleen kun isif fayyada. Darajaa 3 qaba. Eelee daabboo guddaa kan aga kiiloo 5 qabaatutu jira. Baay'inaan baay'izawwee sirriitti bokkoka furnoo waan ta'eef kiiloo 5 baay'ee tokko bareedaadha. Kiiloo 4 baay'ee tokko shaggaadha. Haga 3 jira jechuudha. Biizalleetti tolfattan daabboollee kiiloo takka illee itti tolfattan ta'e mana keessaniifillee qursii keessattuu ijoollee yeroo baratan baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Qursii ganama ijoolleedhaaf jechuudha. Daabboo kana daabboo faayidaa hin qabne kana bituurra duqeetii bitanii daabboo manatti tolcha. Anam akkasan godha. Isa furnoo jedhasan hin bitu'an. Daakuu bitee manatti tolcha jechuudha. Kana fakkaatan isiniin warroonni bitattan kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo koo asirratti xumureera bakka irratti nagaa naa ta'a. Baay'ee.